Jirtu akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota maatii kaasuu shoo akkam nagaan keessan baraara akkam jirtu dhiifama har'a waa wayiin ta'e as gubbaa kee kanarra waan jiru isinitti mul'ataami hidhiin gara tokko na furdatte bal'axuu na ciniine dhiifama naa akkasii akkam jirtu isin nagaadhamii fayyaadha akka carraa taanee kaleessa ijoollee hiriyoota wajjin waa wayii fayyadamneeti michi natti fakkaata gubbaa kanarratti akka waan akkas waan wayii na ta'e kanaaf ibsanis immoo qoricha michi maal jedhamu wayii hin beektu miire isa fayyadameen ture amma xiqqoo maaksii kaawwachuufis maaf nu dhokattee kaasuu naan jettiin jedhee tanan malee maaksii kaawwachuu wallaallee kanaaf rakkoon qabu akkanumatti wajjin haasofne wayii jedhee tananii kanaaf baay'ee waan mul'attus miti waan xinnoodha. Kanaaf akkam jirtu isin nagaadhami anis nagaa kootan jira galata waaqayyo gooftanaa galatamu ji'a kana akkamme jini naasee bultii lama keessa jiraarra yaa akkuma yeroo darbe viidiyoo isin hojjedheen ture hamleechuu kee dhiifama naaseen jedhee hamleechuu kooti sanee keessaa waan hamleessine miire kanaaf nan dogongore miire mucucaattee jedhanii jaarsi tokko yoo haasa'u akkas jedhu kanaaf har'a kophaa kiyyan jira manuman jira jechuudha. Bal'atuun waa'ee viidiyoo daa'ima ishii tokko hojjettee warroonni koomentii naaf barreessitan illee guddaa galatoomaa warri immoo kaasu baga deessee daa'imni kun si fayyada warroonni naan jettan illee galatoomaa maaliif an dura hin beekne waan ta'eef kanaaf yaa biraankiidha naan jettee jirti biraankiidha akka biraankii taatanis isin hundi keessanis immoo hubattanii jirtu waan akkana akka hin qabne qulqulluudha ishiini. Anis qulqulluudha. Kanaaf amma har'a qe'een oolee akka carraa ta'e bal'atuun magaalaa bu'u malee jetteeti meeshaa suuqiidhaaf waan tokko tokko gabaa manaafis waa wayii fidu malee jettee bakka deemi jedhanii anis lafa wajjin deemne har'a ni hafee sababni naan hafeefis sababa ashaaraa magariisaa kan jedhamu akka biyya keenyatti kabajamaa jira amma naannaa kana keessa. Nutis immoo gibbii keenya keessatti biqiltuu ashaaraa magariisaa qopheessinee jirra. Buna, abukaadoo, paappaayee maal waan akkasiisan boolloo qofforree jirra. Ganaa mooyyuu daanii fi bal'atuunis kan qophoofforatan ni jira booda isallee walitti kan agarsiifnu ta'a. Maaliif dirqamaa ilmi dhalate tokko ashaaraa ofii lafa kaa'uun dirqama. Mootummaan keenyas akkas jedheera. Innis ashaaraa ofii bakka buufatee jira jechuudha. Bara darbes ashaaraa keenya bakka buufannee baranas ashaaraa keenya bakka buufachuun dirqama jechuudha. Kanaaf bal'atuunis ganaa ashaaraa fi gibbii ofii keessatti har'a dhaabuu osoo hin taane iddoon qophaa'uun dirqama ta'a. Nutis immoo akka iddoo hojii keenyatti ashaaraa iddoo qofforreetti qopheessinee gallee sababa sanii jedhee lafa hojiin deemne. Kanaaf amma gara manaa galnaan bal'atu magaalaa deemu malee jettee magaalaa deemtee dhufaan jira bajaajii keessan jiran jette. Maaltu naan dhufe isinitti fakkaate? Waan ajaa'ibaa biraankii ajaa'iba wayiitiin na dhufe maaliif daa'imni illee rafeera daa'imnis rafeera amma taa'eetu muuduma bilbila gurguru biraankii wayii bal'atu irratti hojjedhu laatee na dhufe maaltu na dhufe seetanii mee amma akkasumatti hin taa'ee bilbilan gurguraa dhufaan jira jettee yooshi dhufaan jira jettee mana geessu kana yooshi dhuftee karrarra geesse ani akka waan nama bakka daa'imni illee rafee jira waan ta'eef akkas akka waan nama bakka waaqayyo tinarraa qabi garuu akka waan nama dhukkubee harka koo akkas bal'isee tanan ijaanis ishee ilaalu zim jedheetiin ciisaa mee irra fee jetti moo maal ta'e jetti moo hirrifatti ilaata maal akka isheen jettu moo walumaan laalla biraankii kana irratti maaliif biraankii kana irratti hojjette dhiingadda waan ta'eef biraankii isheen irratti hojjette kan immoo biraankii kana biraankiidhaan deebistan ture so kanaafan isin immoo viidiyoo kee kana laaltanii dhiisuu osoo hin taane namni tokko nama 10 sheer akka gootan isin ana abdadha baay'ee isin jaaladha isinis baay'ee nu jaalattu wal jaalanna keessaayyuu uummanni Oromoo baay'ee wal jaalataa yaa'u warroonni biyya keessa jirtanis warroonni biyya alaa jirtanis guddaa galatoomaa viidiyoo keenya nu guddisi keessaniif dhugaa baay'ee isin jaalanna dhugaa namallee komachiifnee hin beeknu namni isin komachiisee hin beeku haala gaariidhaan nama keenya wajjin wal baanneetti kashaa irratti iddoo kanaan nu geechanii horaa bulaa deebanaa isiniin jedha hamma viidiyoo kana immoo bal'atuun dhufaa jirti.
Viidiyoo kana nan cufa. Kaameraa kana nan cufadhaa dhiifama. Kaameraa nan cufadhaa. Maal akka ishiin jettu walumaan laalaa dhufaan jechaa jirti. Viidiyoo biraatti walitti deebina. Aga walitti deebinutti isin toorarra naa tura. Ishee kanaaf dhuftee jechuudha. Waan jirti. Nama nan ciisaa. Ancufa kiyya kan akkasiin asirra ittiin gadi godhaa. Maal ta'e jettee mee maal akka ishiin jettu walumaan laallaa. Isin immoo warroonni dhiiraa jaartiin teessan gaafa yookaan isin ala deemtanii yookaan ala turtan yookaan immoo ishiin alaa mana tolgaltu waa wayii keessa seentee dhuftii laata kan jettan immoo kanarratti ilaaltu. Kanaaf hajjirti waan ta'eef amma dhufte kan nan ciisa. Walumaa turre. Vivet. Caso. Caso. Esta le dan tierra fe. Caso. Rafte. Caso. ¿No? Caso. Dubbattuudha kanaaf jecha. Mucaan irra ta'e? Kaasu. Maal taate? Walwanne kee waa qaba. Maal ta'e maal falti gaare? Maal taate? Maal ta'uu barbaadde dura? Maal ta'uu barbaadde? Kolfi maal si qabalee maa kolfite? Yesus. Maa? Jechaaftee? Amallee akkas godhe. Kaameraa waraabaa taa'e. Maal taate ree? Maal taate? Irrimna qabee mucaacha gootee raftaate. Maal taate kaasu? Amma kolfitee gaddees. Irriba raftaa mucaa dhiqatee. Kaasu. Bishaan si fidu? Maal taate reefu akkan hundaa'aasise? Karaa hufaa jiraaba. Seenti si naqqalee? Bishaan hafeera. Kaasu suma. Maal taate? Maa akkana taate qoyi? Maal taate? Irriba keessa moo sila abjuu keessa jirtaa? Amma kolfitee gadi hin deemne maal taate? Seexana si qabee? Si argitee? Asuma maqaa gooftaa isarraa qabu. Maal taate? Maa viidiyoo waraabaa jirta maal go'atta? Tasaa qabbata zaare. Minno? Tasaa qabbata bakka. Maal fatarree? Nyaata saaka'ee. Nyaata saaka'ee. Maaltu? Nyaata saaka'ee. Maaltu sitta saaka'e? Biraan jechuudha? Kaamera argee bara. Dura kaatee kolfitee rafne reete? Maal yaaree biraatti waa'ee maali? Haftii qaba kolfu. Dhagaa halteeti. Mee dhagaa gaafadhu. Raftee kaatawa. Hirriba keessa hin jiru. Mee dhagaa gaafadhu. Dhagaa deema dhagaa gaafadhu. Mee dhagaa. Haay. Maal hojjechaa jirta? Viidiyoo waraabaa jira mootin. Maal jechuudha maal hojjette? Waan hojjechuu deemee naan qaba badde beektaa.
Na rifachiise garuu hoggaa seenuudhaan akka rafte booda immoo kolfite maal taate? Kulfuu barbaanne Mm. kulfuu barbaanne waan akkanaa kana hin danda'u waan ta'eef Biraankiin dhaquu barbaade biraankiis koo barbaade Mm. ittillee himiin ture isaa kabajamtoota jaallattoota keenyatti yaa obsuu hin dandeenye jettee waan akkanaa kana waan hin dandeenye waan baasiin namallee rifachiisuu waan hin barbaanneef bakka beektaa gates na itti laata jedhana nama sirriitti naa kanaafan aboo Kaasu na akka bitanii? sabaatiin kolfee beektaa gaas argitanii biraankiin irratti hojjechaa biraankii ta'e isaatti qorarra. Biraankiin godhanii tan biraankiin ta'e jala dhiifa manaa godhaa dhugaa baay'ee tokko nan dhugaa nan bakka wanti jechuu hin dandeenye beektanii bulchuu hin dandeenye nan ittiin ta'e bakka kolfanna qabee bakka waan akkanaa kana hin danda'u beektanii kanaaf dhiifa manaa godhaa naan tasaa akkaanii gaafa biraatiin itti deebi'amee ammaa fi bal'atuun nageenya waaqas na gaafattu Ani buna fistanii na edden jedhee tan buna dafee Ishi ani natti koree jira dhugaa katamaa keessa deddeemee san xiqqoo dhufe akkam jirtu nagaa hirtanii maatii keenya nuti nagaa jirra. Galata waaqayyaa egaa kana jaallatamte laasa dhugaa mataa illee nakkuma rooba baay'ee tokko kanuma keessa natti koree jechuudha. Inna kanaaf gaasuu biraankii nagahuu barbaade akka kiyyaa san humna barbaachisa argitanii humna barbaachisa jechuudha biraankii goofi kanaaf egaa viidiyoo biraatiin walitti deemnee wanni tun jira. Bakka galatooma homaa wanni dubbachuu hin jiru. Ni harkaa baatee waan ta'eef yaa ministeera qabachuu waan dandeenyu. Ni harkaa baatee har'aa fi viidiyoo biraatiin immoo walitti deemna. Nan godha giddiituu himaa fi biraankii ilmaan ishii godha. Kanaaf viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa sin jaalannaa fayyaa ta'a.